Oromoo irraa maallaqa guyyaa tokkoof viidiyoo waraabdee ijoollee Liibiyaa tokko as fida. Kun ijoollee istaayilii Addis Ababaati wanti. Mee guyyaa tokko ijoollee Oromoo hedduutu jira ta Liibiyaa tanatti rakkatte. Garuu kan akkatti waan akkanaa kana tolfattee dhuftee nagarreen guyyaa tokkollee jechuudha. Isin garee saayiboonni isaa saayiboota ijoollee Addis Ababaati. Waan kana akkasitti gargaaruu yoo barbaadan gargaaruu hin dandeessan. An gargaaruu isin dhorkin. An garuu mana keessatti waan ta'uuf booda maallaqa keenya akkas gootee akkana guurtee achi geessitee namni alooddum. Abbaan feeteen arrabsitee namni dhugaa yoo addunyaa kanarratti namni dhugaa hin jaalatu. Kijiba jaalata waan ta'eef addunyumaatu kana isin barsirrii jirtan. Addunyaan tun maal jaalatti? Dhugaa hin jaalattu. Nama dhugaa himuuf isin feetu nama dhugaa yaaduuf. Uffata waan uffadhuun qabu dallaala harkan jiraan natti qollafanii deemanii maali guyyaa meeqa viidiyoo waraabaa jira jechuudha asirra taa'ee. Senegalee rakkoo waan fete namni godhuu ni dandeessi. Garuu dubbiin akkasii miti waan ta'eef. Meeqaa jira kan rakkatu jiru waan fedhee ta'u amma nuti guyyaa sana akkam rifannee. Namni waan fedhee yoo rakkateellee dallaala harkan jira natti qollafanii deemanii ijoolluma Oromootu akkanatti aayidiyaa kana maallaqa guyyaa tokko gargaaramee hin jiruun isin jee ijoollee Liibiyaa meeqaatu jira arra sila saayiboota Oromoo qabaatee ta'e jechuu guyyaa takkatti ni baha haqni isaa mucaan kun lakkii ni dhabnee dallaala harka hin jiruu ni jaan ture jechuu ijoolleen Oromoo garuu inni saayiboota ijoollee Oromoo hin qabuun isin jee umatte. Warri gargaaru barbaadan mana isaa dhaqaatii waan dandeessan akkaawuntii isinii mee jira waan dandeessan dhaqaatii gargaaruu dandeessan guys waan dandeessan kannuu dandeessan aan gargaarina isin hin jenne gargaara miileenaan gargaaraa deemati isinii kamana madaam xaragee fi dumaakii miti maallaqa xiyyaa miti aan akkan danda'utti hin gargaara koon hin jiru. Nyaatee isaatti ijoollee Addis Ababaa wajjin yaa nyaataniin ergaaf qarshii $100 taasisan gargaaraan. Aayidiyaa isaa kanaafuu gargaaramuu qaba. Ani maakiin abbaan fedhe galabbatamee abbaan fedhe waan fedhe ijoollee waan itti hin dhaggeeffamu rabbal kaaba. Namni very good. Misan taaraa dandeessa. Accounti hangi madran si agar gam. Situ na buse woni torkele. No wallahi an simbus ne. Accounti profile ko jala jira. Ni torki ko to boye jira. Kuma tokko. Qabadda kuma tokko. Guys, comment jedhatti barreessina qabadda kuma qabadda. 72 qabadda. Guys, qabaddaati waan dandeessan kuma tokko 72 kuma tokko 72 maati garuu an wallahi jiifama guddaan jira jalqaban 27 Aye. Okay, ati amma la ni naare akka tokkotti maybe rakkatees ta'uu danda'a. Garuu akkanani dubbii dhageetti jechuu haqumolii himnaame abbaan fedhe waan fedhaa jiran namni waan godhuti. Ati ijoollee Addis Ababaatti hojii akkanaan hojjettani duraan. An kun ijoollee Addis Ababa jechuun amma jechi dhaloonni ko jimu Fildoro keessa turre la Addis Ababa keessa jechuudha. Fildoro keessa turre jechuudha. Fildoro keessatti mana bitadheetan ture achumatti. Dhugaan jechuudha. Maatiin waan qaban gurguranii mana naa bitanii turan. Aye.
mana naa bitanii ijoolleen kan Finfinnee keessa dhalatanis jiran achuma sanuma keessa jiranii manni sun nu jalaa diigame ofiitii kosittanii balaan maatii koo waan qaban jalqabas gurguranii mana sana naa bitanii jiranii manni sun obboleessa koo warra balkaa ba'anii hammeenya namaafis qaba hin qabu dabasirratti adees miti maal ni beekte an namni gisee ummata kana namni Oromoo kan akka gawwatti namni yoolaan das nan joosi galee akkuma bakka ummata akka wanni tokkotti gisee maal natti tolu sari gawwummaa miti qoy maaki dhagee sittani maseenaa seenaa kan kennin dhaggeeffata garuu gaaffinan siif qabu ati saayibboota ijoollee Addis Ababa eegsisan sin jiru ijoollee Addis Ababa gaangistaroota kanaa hojii saayibboota miti. Wallahi laazim jechuudha wallahi laazim waan akkasiin beeknu dhugaa rabbee jechuudha rabbiin wallahi laazim ijoolleen baalees kan maneedhaa keessa turres ijoollee baalee wajjin man turre tokkos godanyaan koo Oromoodhuma barbeektaa Finfinneetti dhalate malee ijoolleedhuma Oromooti ijoolleedhuma biyya kootiiti. Akkaataan inni kaan immoo ijoollee sajjaa wajjin hin kaane. Fildooroo keessa turre jarris afaan Amaariffaa tokko immoo Oromoodhaa jechi bakka achumatti dhalatee ijoolleedhuma biyya kootiiti hundi keenya yeroo manni keenya nu jalaa diigamu hundi keenya dhiibnee baana biyyaa. Wallahi biyya hundi keenya dhiibnee dhufnee jechuun ijoollee Finfinnee otoo gaangistara osoo hin taane wallahi jechuudha hundi jalaa yoo biyyeedhuma bakka manni yeroo jalaa diigamu hundi jalaa bakka aariidhaan ka'ee dhiibnee biyya kanatti dhufne jaallanneeti miti kan nuyi barabbe jechuudha. Rakkina hedduun ilaalee dabarsee gaangistaraan sobee nyaachuudhaaf miti Oromoo gowwaa ta'e gowwisee nyaachuudhaaf miti dhugaa rabbee jechuudha. Har'a nan bulchiin dhugaa rabbee jechuudha. Kana immoo wanti fayyadame maaliif jarkaan illee jechuudha feemasoonni Liibiyaa keessa hin gargaarru nama hedduutu biyyaa ka'aadha hin gargaarru jedhan ishee eessa abbaa kun dhaga qaalii koo anoo maatiin waa tokko hin qabanu eessa naqa baqa ana fayyadamuu hin qabu baqa uuma qabcarraa kanan fayyadama jedheetan malee wallahi jechuudha haqqi namaa nyaachuudhaaf miti. Liibiyaa keessa jiraatanii si gargaarra yeroodhaan jedhan wallahi hin barbaadu jedheen nama hedduudhaaf wallahi Liibiyaa keessa jiraatan nan gargaarinaan jedheen. Koomentiidhaan keessaan na dubbisanii kaardillee sii guunneenaan wallahi nama hedduu nan gargaarinaan kan keessan hin barbaadu du'aa manaa godhaan jedhan. Maaliif kan fayyadame biyya kana keessatti jiraachuun namatti ulfaata dhugaa rabbee jechuudha. Eenyu nu gaafachuu dandeessu yoo baasa boora kan qabanne biyya kana keessatti si qabanii gurguru. Hin beeku eenyuun hin beeku ijoollee gaafa joo ammaa si qabanii si gurguru. Dallaala adda addaa jira biyya kana keessarraa rakkatte yoo waa tokko hin qabaanne hin duuta dhugaa rabbee jechuudha. Kun nyaadheeti dhugaa rabbee jechuudha qaamni koo kun nyaadheeti yeroo naantu nama nyaadhe sitti fakkaata maaliif kun dhabee jira maaliif qommate wallahi sanaaf malee an jaalladheeti miti hattuu mitan dhugaa rabbee jechuudha eenyu nuuna beeka kana jechuun kun dhiifamaa isin gaafadhaa garuu gargaarsa barbaadeetan wallahi nama hedduutu cinqamee jira Liibiyaa kan hin gargaaru gatii jedheef malee kan hin fayyadamu jaalladheeti miti wallahi. Bukan tu waggaa meeqa taate? Waggaa tokkoof jecha maneedhaa keessa waggaa tokkoof jecha hin ture. Biyyaa ka'uun immoo waggaa tokkoof jecha torba gahaa jiramu. Waggaa tokkoof jecha torba gaara walumatti jechuudha. Eessa deemuu barbaadda amma duuba? Biyya Awurooppaa. Yaa ati amma yeroo deemuu barbaadda jechuudha. Bikki amma itti jirtu bikka itti nama qabanii miti. Bikka baqataan maallaqa ofiitiin kareeffatee hojjetee itti galee jiraatu jirta. Tan duraasanii lammaffaa immoo hojjettee jiraachuu hin dandeessu kana. Wallahi kun hojjettee jiraachuu biyya kana keessatti namatti ulfaata. Eenyuun hojjetee namni jiraatu nama maallaqa qabu qofa biyya kana keessatti kireeffatee kan jiraatu. Dhugaa rabbee jechuudha. Hojjettee jiraachuudhaaf sitti ulfaata. Si qabanii si gurguru, poolisii si qabaa, mana dhaa keessa si galcha. Okay. Hayyee. Okay, amma maaltu jira ni beektaa namoota amma Liibiyaa keessatti namoota akka keetii kana osoo hin ta'in namoota nuti ilaal hin gargaaru jennee dhiisne indaa'umatti naga qabdaa'u warra qabamee harka dallaalaa jiru namoonni hedduun gargaaraa hin jiran maaliif jennaan osoo asiin uummanni himuu fi maadeemanii waan jedhamuun uummanni hin gargaarru je sagada nuti immoo uummata katti kadhannee gargaarsinu malee ofiidhaaf hin gargaarru ofii waan qabnu jechuun waan namni tokko goonu
anama waan siif godhu waan takka siif hin godhu yoo hawaasni kun walitti qabamne siif goone malee namni tokko waa tokko nama gochuu hin danda'u si galaami kanaafu dhiisan jechuudha. Malee amma maallaqa guurree si kannamee Iroopiitti deemtu suni wayyaadhaa hubar habar du'aa harka jiru Oromoon fuudhaa hin jirtuun jechaa jira. Garuu namni rabbi laafisee si haa gargaaru obboleessa koo ani sirran dhaabbadhu jechuudha. Si haa gargaaru kaawuntii keeymadhu. Akoontiin kuma tokko 72 yookiin koomentti barreessan sinii barre. Kuma tokko 72 27 83 58 5 Faatuma Muhammad kan jedhu. Profaayilii jala jira, baajoo jala jira. Okay, magaalaa tam jirta Liibiyaa? Si gaafataa jiran. Zawaaraa Muhammad jedhama. Zawaaraa. Zuhaaraa jira guys. Ifama wallahi jechuudhaan dubbachuudhaaf hin barbaadu kana bakka wallahi jechuudha jaalladheeti miti isinin jedha. Ijoollee Addis Ababaa kan jedhu gaangisarii wallahi ijoollee hiriyoota koo ijoollee jaha wajjiniin kan ka'e wajjumaan beektaa Finfinnee keessatti dalagadhaan ture. Fildooroo keessatti immoo mana hin qabaayyuu na jalaa diigamee dhiisee dhufe bakka dhugaa rafeetu jaalladheeti miti. Namni haatuudhaaf miti haqqi namaa nyaachuudhaaf miti. Sabiyyummaadhaan waan qabu na jalaa. Yoo ati amma egaa bira dabarree barsan dhuguma sanii bira dabarree jira rakkoon hin jiru san si gaafachaa hin jiru akkaawuntii keeymadhu. Irran deddeebii wanta toora deddeebitee ammas dubbiin achi barabbaruu fakkaatti ni beektaa waan takka amanni gisee namni jee irra deddeebitee nama amansiisuuf hin jirti wanti jee waan darbe bira darbii amma akkaawuntii kan kee himadhu Oromoon si gargaara ammallee anillee waan hunduu si gargaara. Himadhu akkaawuntii. Kuma tokko 72 27 83 58 5 Faatuma Muhammad kan jedhu kan obboleettii goote.